عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوليواني كينيا أقالي في كبجمو نجيني في جالالي كينيا كان أوني إرامدي بيا كيساف بيان على isin haadha qabu. Tibbana miidiyaalee fi namoonni bebbeekamoo ta'an dorgommii hifdhii qur'aanaa fi kan adhaanii idil addunyaa biyyi keenya qopheessiteen wal qabatee wal harkaa fudhatanii turaniiru. Kaaniif madda gammachuu ta'ee turus kaaniif ammoo mataa dhukkubbii ta'uun isaas mul'ateera. Waltajjii guyyaa xumuraa dorgommichaa ammoo kan addaa fi qalbii uummataa akka hawwatu kan godhe dubbii abbaan seeraa lammii Aljeeriyaa ta'an Profeesar Sheek Kamal Qaadaa Aljazaairii godhanidha. Dubbiin isaanii kunis namoota hedduu biratti fudhatamaa fi qalbii eegaan sossoose ture. Kanaan wal qabatee maal jedhani dubbiin isaanii ammoo maal fakkaata kan jedhu gabaabinaan barreeffama Ustaaz Injiinar Gaalii Abbaaboor barreessan gama keessaniin gaa turtiin keessan haga xumuraatti nafaan haa ta'u. Waldorgommii qur'aanaa idil addunyaa har'aa irratti hirmaattota bakka bu'uun lammii Aljeeriyaa kan ta'an Profeesar Sheek Kamal Qaadaa Aljazaa'iriin galata isaanii akkanaan ibsani. Yaa warra Habashaa kabajamoo, yaa warra Habashaa kabajamoo, yaa warra Habashaa kabajamoo, kabajaa Islaamaa waaraa ta'een isin kabaja. Hanga malee nageenya nu barbaachisa. Nuti biyya nageenyaa keessa jirra. Nageenyi Rabbii rahmanni isaa fi tolli isaa isinirra haa jiraatu. Profeesarichi itti fufuun ummata bal'aa irraa bakka bu'anii akka dhufan dubbatan. Itti fufuun haasawa isaanii akka armaan gadiittis dubbatan. Ani biyya keessaniin dhufe. Biyya ishee nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam moomintoota duraaniitiin gara dachee Habashaa deemaa. Isii keessa mootii namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira jedhanittiin dhufe. Dhufnee dirree xiyyaaraattis buune. Yeroo dirree xiyyaaraa Habashaatti buunu kan Rabbiin nurraa beeku garee moomintoota sahabotaa kan akka Usmaan ibn Affaan, abbaa ifaa lamaa, haadha manaa isa Ruqayyaa intala ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam, Jaafar Axxayyaar ilma wasiila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abu Muusaa al-Ash'arii warra isin bira qubatanii turan yaadanne. Warri kun lubbuu isaaniitiin makkarraa baqatan. Amantii isaaniitiif jechas godaanan. Yeroo sana Arabni tokkollee isaan qubsiisuu hin dandeenye. Nabiyyiinis sallallahu alaihi wasallam gara dachii Habashaa deemaa. Isii keessa mootii namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira isaaniin jedhan. Allahu akbar, faaruun kan Rabbiiti. Sahaabonni obboleewwan keessan dhufanii dachii Habashaa qubatan. Garee warra mushrikaa isaan salphiftee gara Makkaatti deebisuuf jecha isaan faana dhufte. Gara Najjaashiis dhufanii malaammaltummaa kennaniif. Dhimma amantii isaa ilaalchisee dhimma Yesuus kan inni itti amanu ilaalchisee isarra fidan. Akka inni isaan deebisuuf waan hunda fidan. Garuu Najjaashiin mootiin keessan, abbaan keessan, akaakan keessan abadan gubboo hin fudhatu. Yoomuu malaammaltummaa hin fudhatu. Duudhaa isaa gonkumaa hin gadhiisu. Isaaniin akkana jedhe. Yaa warra Makkaa, Rabbiin kakadhe osoo isin warqii dachii guutuu naaf kennitan iyyuu garee moomintootaa kana isinitti hin kennu jedhe. Ergasii sahabotaan dachii kiyya keessa nageenyaan jiraadhaa jedhe. Itiyoophiyaan Habashaan dachee nageenyaati. Nageenya malee waan biraa ta'uun isiniif hin malu. Itiyoophiyaan diinni ishee haga fedhe muslimootaa fi musliimoota gidduutti, kiristaanotaa fi kiristaanota gidduutti yookaan kiristaanotaa fi musliimoota gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf yaalanis yoomuu sana gochuu hin dandayan. Abadan gochuu hin dandayan. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed, kabajaan kumni siif haa ta'u. Kabajaan miiliyoonni siif haa ta'u. Kabajaan biiliyoonni siif haa ta'u. Kabajamoo kiyya. Ati yeroo ummata bal'aa dhiiraa fi dubartii kana irraa hulaa bantu. Ati seenaa Itiyoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif hulaa kana bante. Ati yeroo kana gootu amalaa fi uumama kee irraa kaateeti hojjette. Akka waan jecha akaakaa keetii Najjaashii kan sahabotaan dachii kiyya keessa nageenyaan jiraadhaa jedhee fakkeenya godhatteeti. Dachee kiyya keessa nageenyaan jiraadhaa. Dachee kiyya keessa nageenyaan jiraadhaa. Itiyoophiyaan biyya eenyu akka taate ni beektu. Isin biyya Bilaalul
Habashit Bilal isa Kaabaa gubbaa koree azaanii godhe. Bilal keessan male namni tokkollee bakka nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam jiranitti Kaabaa gubbaa bahee azaanii jedhee hin beeku. Bilal keessan male. Yaa warra Habashaa na dhagaa, isin guddiftuu ergamaa Rabbiitiif badhaaftan qabdu. Inni maal akka ta'e ni beektu? Ummu Ayman. Allahu akbar, Allahu akbar. Aminaan haati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam Muhammadin Ummu Ayman harkatti dhiiftee duute. Ummu Aymantu ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam guddifte. Isin guddiftuu ergamaa Rabbiiti sallallahu alayhi wasallam. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam ergaman guddoomanii isinis maguddoomte. Oggaa isitti dhufan kabajaa isiitiif kaanii dhaabbatu turan. Ummu Aymaniif dhaabbatu turan. Isiidhaaf dhaabbatu turan. Yaa kabajamtoota Habashaa, iccitiin isinii fi Rabbii keessan jidduu jiru maali? Iccitiin isiniif Rabbii keessan jidduu jiru maali? Sahaabonni gara Madiinaatti godaanan Madiinaan biyya godaansa yookaan ijiraa tokko taate. Isin ammoo biyya godaansa yookaan ijiraa lamaa taatan. Biyya hijiraa lamaa taatan. Isin male eenyunuu kana hin arganne. Waan biraa tokkon isiniif hima. Osoo ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam rafanii jiranuu dubartiin gurraattiin masjida qulqulleessitu tokko duute. Sahaabonni osoo isaanitti hin himin awwaalan. Oggaa kana ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam dubartiin isin masjida qulqulleessitu meerre jedhanii gaafatan. Ni duute yaa ergamaa Rabbii jedhan. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam rifaatuudhaan ka'anii dhaabbatanii gara awwaalcha ishee deemanii qabrii ishee biratti irratti salaatan. Sun isheedhaaf male eenyuufuu hin taane. Abadan eenyunuu hin arganne. Allahu akbar, Allahu akbar. Jechoota afaan keessanii kan Arabni ergifatte baay'eetu Qur'aana keessatti dhufe. Qur'aanni afaan Arabaa qulqulluu ta'u wajjin kan Arabni Habashaa irraa ergifatte baay'eetu keessa jira. Fakkeenyaaf Kiflayn, Naashi'atallayl, Naashi'a kan jedhu Aljibt jechoonni kun baay'een afaan Gi'izii keessa turani. Kabajamtoota obboleewwan keenya qaqqaalii. Abbaa murtee dorgommii hifdhii Qur'aanaa idil addunyaa ta'uun gara biyya keenyaa kan dhufan Profeesar Sheek Kamaal Qaadaa Aljazaa'iriin ergaa isaanii haala kanaan onnee ummataa keessaa qubsiisuun ergaa isaanii dabarfatanii kabajaa fi ulfina guddaatu isaaniif mala. Namoonni sagantaan hifdhii Qur'aanaa fi akkasumas azaanii idil addunyaa biyya keenyatti yeroo jalqabaaf qopheeffame kun akka milkaa'uuf kuftanii kaatanii dadhabdan hundi keessaniyyuu galataa fi ulfina guddaa argadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.